billahi tallahi nam tokko qubanan qabu gandi kiyya bakka jarribu hin beeku ijoolleen kiyya harcaanii bakka dhaqanii filan wallahi bakka jarribu hin beeku wallahi bakka itti rakkadheen jedhe wallahi jedhe abshir amma akka gaarii itti wanta galee argatu ta'e oromoon tokko galee argatu bara kottu ini halkan toko bulan mana cel kada kayak cura guyyaa lama fa bas akkasi tingira cura wato ko akkasa wallale amma jarri guma sana fi domain basu jetti ga guma nu ga ka na sero oromo ti wan tikara bete dollar kuma sadi wa kana di bab ne zuranu amma ga baye da ummanni ga karashalle woci da bani banga da suni ga baye na wajin da ma ture wallahi guyari de min shannan ofisa ta jiru da be ke baye rakka cha ture yero lam mafama du opening share 5 minutes de ga shan now see the mera videos bon nande sabiti nam baye rakinan kabwe rak somalen na jalan jirtu goru animo nanno kam manire cha harar game tibar har gesa ba kayan Somaliland nambeka Hargesa kesa esa maniri chati mere lano hafaza mahalira mana hida guddaa jira beete mana hida guddaa fooqii lama nama 700 keessa jira waruma makarastoota fi waruma badde warra wambade baara raasachisa jiran jedhu ajabaadha baay'ee kaameraadhaan ilaalan baay'ee jajjabaadha hargeysa bakka tokdheer jedhama bakki sun yookiin tokdheer kanan barbaada tokdheer daabshi okay naannoo daabshi yookaan tokdheer yookiin daruura beekamaadha jeelkaan kun beekamaadha jechuudha akka Somaaliyaattu na dhukkuba sadii wayim kasaala anaku waqti ayaka sogada wallahi billahi tallahi nam tokko qubanan qabu gandi kiyya bakka jarribu hin beeku ijoolleen kiyya harcaanii bakka dhaqanii filan wallahi bakka jarribu hin beeku wallahi bakka itti rakkadheen jedhe wallahi jedhe abshir amma akka gaarii itti wanta galee argatu ta'e oromoon tokko galee argatu bara kottu yo atta galee argatu ta'e warabbal ka bawon dum torom wallahi model tokko mana galee wani matu wallahi inshallah mala model oli gadi banaga ratu oli tigadi yana abshir ya baye akan gurba kana tina iyana da barsa furma tana guda ge abdi ge ta ci abbe sile ko sa amazuro ka ba tun ture ci madera garu walcin dubban baye da baru bakka da baye wira wallahi Somaliland ይቅርታ የሞት ጉዳይ ነው አወርዳቸዋለሁ የህይወት ጉዳይ ስለሆነ ሲሞት ይፈስ ያለው ብለሽ ነው ኢንሻአላህ Somaliland jirtanu ijoolleen naannoo Somaliland embassy Itoophiyaadhaan quba wal qabdan yoo jiraattan torba barreeffadha lakkoofsa embassy Itoophiyaa nuti qabadha lakkoofsa ijoolleen naannawa Somaliland jirtanu naannawa Somaliland jirtan torba barreeffadha naannoo Somaliland sheer godha altokko lako duwa lama shan lama ma temesi de jaha jetta jaha sadi yete afur tokko duwa sagal shan afur WhatsApp da yokan imo da kap Tahir Qasim Abdullah Abdullah kadiramu Somaliland di keessatti da meejiru tokko direttagni embassy barbaade lakkoofsa embassy TV community barbaade adara eshi lakkoofsa ani hojjetu ammaaf akanu godhe imulatu kana miti lakke alataan naannoo Jimmaatti waggaa 25 mana hidhaa Somaalee keessatti nu gargaara warri Somaaleertan akkuma kaleessa murtee du'aa guyyaa 15 fi guyyaa 20 fettanii naan halkanii guyyaa taa'ee isinii baasise
Lala so didi ho. Abdi. Foto sa. Yo. Kan. Hello. Allah. Mana naannoo kana nagama sagalee ko jedhan. Jimmaa naannoo kana. Atigi. Kallacha morwa manta kallacha jedhama. Ana qarsaa ganda kallachaati. Ana qarsaa Ganda kallacha. Ganda manta kallacha jedhama. Ana qarsaa ganda manta kallacha jedhama. naannoo Baddaa kunaatti dhiyoodha. Beektee morowuma kana naannoo baddaa. Sarboodhaa fi jimma iddoo lamanii morowwaa yookaan baddaa bunaa. Suuraan kun Oromos billahi nafaaf yaadne. Ay. suuraa keetii kun Ay. Eh? neetworkii sabaran naqaamu nuunaa galchaa. Namni taa'aa fudhatee socho'aa ture eenyundi? warri waan kanaan deddeemaa ture anuma. Waraqaa bukkirinnaa eenyundi fudhate? Ana fudhate asitti ana. Ishii maal sin qaqqabe maaliif waraqaa tana hin guunne reessin? Karaa keessaniin. Waraqaanan fudhadhe suni fakkeenyaaf kan achi dhufe suni waan sanatu hin guutamne jechuudha. Waan achi irraa fuudhamuu dhabe amma abbaan gadaas immoo waan kana yeroo dhiyoo kana waan leniin hojjechiisan aan jedhanii achi baanis turanii qaala'insa yerootti wal qabatee ashoo galatoomi dhaal kooppi wanni jedhamu fakkeenyaaf namni nama du'e kanaan fira ta'e aanaa ta'e silaa dhaaluu danda'u mattaawqaan isaanii irratti dhaamee isa achirratti dhufaa irratti waraqaa'ee walta'iinsaa kana irratti dhaamee dhufa ture. Isa kanatu hin guutamne. Hin godhamne kun. Biyyarraa moo? Biyyarraa godhamee hin Biyyarraa moo? Maatiin dhaala kenne moo? Maatiin kiisii kenne moo? maatiin kiisii kenne tun kiisii walii kennanii jedhan sun walii taa'amee wanni nu bira ga'e hin jiru jechuudha. Qaama akkan ammasiin jedhu kana seera waraqaa mattaawaqummaa eenyummaa jara lamaanii kana ibsee bakka bu'ummaan akka isaan dhaaluu danda'anii eeyyama gidduu isaanii jiru ifa nuun taane waan jedhu mootummaanis waan kana didee jechuudha. Wanti naan galle jara keenya. Jara keenya afaan Oromootu naan galle du'e immoo eessa jiru? Biyya Jimma jirra akka nuti beenutti akka nu xalayaanii dhufee akkanatti kophaa qabnutti Jimma bakkisaa. Kan du'eesi kan ijoolluma Jimmaati. Ijoolluma Jimmaati ijoollee ganda tokkooti wanti nu barannu Somaaliyaa ajjeesanii seera kanatti hin taruuree. akkas barka wanti mataanitti nu dhukkubsatu Somaaliyaati sila waan biraayyuu qabu kabar rakkoon lamaanuu gara biyya keenyaa jira waan ta'edha malee bar. Okay. Araarri bu'ee miti. Araarri bu'ee waan jedhamutu jira gaa fakkeenyaaf amma akka seera qabeessaatti waan dhufe kana seera guuttatee nuun dhufne malee inni jira araarri bu'eera wanni jedhu ni jira sana abbaa gadaa irratti hojjetee nuun fide. Isini Somaaliyaand irraa gara Itoophiyaa galtanii jira waraqata barbaadamu kana jara irraa fuutanii dhiibuudha maaltu hin daangeessa? Abbaa gadaa fida. Hedduu galatoomi mu beekoo wanni na daangessu fakkeenyaaf ani gama tokkoonis maatiin asii qaba wama fakkeenyaaf haalli jiru. Inni kanaan dura sinii fide eenyunni? Inni kanaan dura sinii fide? Abbaa gadaa na'imi itti gaafatamaa kan akka Jimma Odaa Hullee. Okay.